Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka kuni jalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma isin jirtanii nagahaa fi kabajaan keenya isin bira haa jiraatu. Uummata jaalalaa, uummata kabajaa. Ammallee meeshaa addaa isin qabadhee dhufee jira. Argaa jirtanii firmuuzii kana isa biraa ammoo iyyuu jechuudha. Warroonni lakkoofsa bilbilaa keenya gaafatan lakkoofsa bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 irratti heeluunaan jechuun hin irraanfatina. Gaaffii nama baay'ee jechuudha. Boota akkanaa geessituu dandeetta, boota akkanaa geessuu dandeetta, boota kamiyyuu ta'e jechuudha. Isin keessaa biyyuma kamuu haa ta'u isin keessaa. Inni biraa firmuuziin kun firee lamaa walirra gurgurama. Firmuuzii baay'ee oriijinaalii ta'e bitaa ture jechuudha. Argaa jirtanii asirratti ammoo saanii baay'ee bareeddu taate saaniin kun kan maaliiti jechuun keessaan hin oolu. Saaniin kun jechuudha saanii shoorbaallee ofirraa qaba, sarviisii ofirraa qaba, cilfaa ofirraa qaba. Deebii ammoo kidaanii xixiqqaa kanneen ofirraa qaba jechuudha. Waa baay'eedha. Saanii shoorbaa saanii 6 jechuudha. Saaniin akka kidaanii jirullee jechuudha. Kurree hin qabu garuuyyuu innillee isa 6 jechuudha. Tiriilleen isa 6 jechuudha. Sarviisii nyaatarra nyaatan jechuudha. Xixiqqishuulleen isa 6 jechuudha. Of biratti cilfaallee akkasuma qabdii bitadhaa akkasuma hin darbine. Inni biraa ammoo maankaa kana maankaan kun maankaa warqaammaa ta'e oriijinaaliiti jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan meeshaarra qabadhee dhufe guutuun isaayyuu meeshaa biyya keessaa osoo hin taane meeshaa baay'ee oriijinaalii. Meeshaa baay'ee oriijinaalii ta'e engadda argitanii jirtanii kan engaddarraa isin waraabe achi har'a ammoo isarraa footoo kaasee jechuudha isiniif gadhiise jechuudha. Meeshaa baay'ee oriijinaalii meeshaa baay'ee bareedaa ta'e adda ka ta'e jechuudha. Adda ka ta'e jechuudha ka biyyarraati miti ka biyya alaati galee meeshaan kun meeshaa baay'ee babbareedaati. Isuma takkayyuu jechuudha qalamiin haqata kana saniin hin qabu. Meeshaan kun meeshaa alarraa galee baay'ee bareeda jechuudha. Saanii shoorbaa aynata baay'eedhaan isin mul'isee ture jechuudha. Hin yaadattanii namni yaadattan ta'ee hin yaadattan jechuudha. Akkuma isin mul'isan saanii shoorbaa duraan kanatu jira amma ammoo baay'ee isaatiif dhufee jira jechuudha. Gatiin isaallee akkasuma wal caalaa garuuyyuu akka kiyyatti jechuudha akka kanuma kana gahu inumaayyuu hin jiru yoo beekuu barbaaddanii. Kaleessa isin engadda isin mul'ise bifa lama isin mul'ise bifa gurraachaa fi bifti rooziin gubbaarraa sun kakuma 6,500 sun isuma kana jechuudha. Garuuyyuu kararii keessan yoo jijjiiruu barbaaddan karariin haga bifa afuriitiin jira jechuudha. Bulee kana adiidha, roozii fi gurraacha jechuudha. Bitachuu barbaaddan taanaan karariin arfan kunniin gatiin isaallee ta'ee innillee wanti guutuun isaayyuu tokko bitadhaa isiniin jedha. Kararii roozii kaleessa gadhiise san engadda gadhiise achi jala seentanii laaluu hin dandeettanii. Inni biraa ammoo inni lamaallee hin jira. Inni sunniin illee 4,000 fi homaa inni sunillee baay'ee bareeda. Bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo ka bishaan ho'isu. Ka bishaan ho'isu kana inni kun ka bishaan ho'isu jechuudha. Bitee ture guyyaa tokko bitee ture jechuudha. Nam tokko bitee inni sun baay'ee oriijinaalii ka ta'ee fi baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Gatiin isaa garuuyyuu kaawwanii walitti dhufu garuuyyuu adda ka ta'e jechuudha. Baay'ee oriijinaaliidha jechuudha. Hiiqaa jalqabaa bitachuun irra bareeda jechuudha. Akka jalqaba dhufeen bitachuun bareeda maaliif hiiqaan sun oriijinaaliidha illee hiiqaan gatii dabalu maaliif dabala hin jedhina waan oriijinaalii ta'eef kaawwan irraa waan adda ta'eef jechuudha. Inni biraa ammoo burcuqqoo kana jechuudha. Baay'ee bareeda burcuqqoon kun firee 6 qabata jechuudha. Burcuqqoon firee 6 inni biraa ammoo ka cimmaaqiin itti naqamullee jookiin kun isa guddaadha jechuudha. Inni kun ammoo boombaa ofumaa qaba jechuudha. Gubbaa qofaa itti naquudha malee boombaa qaba. Boombaa isaatiin fayyadamtan jechuudha. Argaa jirtanii ka ittiin banamuu fi ka ittiin cufamu qaba jechuudha. Burcuqqoon ammoo baay'ee oriijinaalii ka taate baay'ee bareedduu ka taate jechuudha. Argaa jirtanii diizaayinii isiyyuu baay'ee layyatti ka jedhe jechuudha. Inni biraa ammoo maashina daabbooti. Maashina daabboo kana namni bitachuu barbaadan ka barbaadaniin bitachuu dandeettanii. Inni kunillee baay'ee oriijinaaliidha jechuudha. Isuma dhugaa isinitti hooyi ani hiiqaan bitu hiiqaa argaa jirtanii viidiyoo irratti hiiqaa babbareedaa oriijinaalii malee hin bitu gatiidhaaf illee yoo ta'e gatii yoo sodaattan hin beeku gatii kiyya laaltanii hin beeku. Isa biraa ammoo garuu oriijinaalii bitaa istoofiillee jechuudha. Kanaallee namoonni bitachuu barbaadan namoonni ooviniinillee bitachuu barbaadan namoonni ammoo shaklaadhaanillee bitachuu barbaadan na dubbisaa isiniin jedha. Horaa bulaa geebana. Distiin kun distii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Distii oriijinaaliidha. Distii maajistikii kun jechuudha. Distiidhaan jira, maxxabashaadhaan jira. Akkaataa isin barbaadaniin jira jechuudha. Distiin maajistikiin kun distii baay'ee oriijinaalii ta'ee fi sadarkaa tokkoffaa qaqqabata jechuudha. Meeshaa oriijinaaliidha. Meeshaa nama isin mul'isaa arguutu meeshaa biyya keessaatii miti. Distii baay'ee oriijinaalii ta'e jechuudha. Distiin kun aynata baay'eedhaan jira.
maajistikii waan hin taane jechuudha. Distiin maan kun waan iyyuu hojuma osoo maajistikii hin dabalatiin distii baay'eetu iyyuu jira. Distiin zim jedhee qorqoorroollee hin jira. Maajistikii osoo hin taane distiin maajistikii caalullee hin jira. Ka isa caalullee jechuudha hin jira. Isin mul'isa. Deebi'ee distii biraa ta'e jechuudha. Ka maajistikii hin geenne darajaa isaa biraa irratti lammaffaa irratti illee jirullee hin jira jechuudha. Distiin kamiyyuu sadarkaa baay'eedhaan jira hin beektanii. Akkuma biraandiinatiin isaa wal caalu gatiin isaallee wal caala jechuudha. Gatiin isaallee tokko miti. Kana waan ta'eef dafaatii bitadhaa isiniin jedha. Meeshaa babbareedaatu iyyuu jira. Amma sababa biraatiif jecha gatiin dabaluu danda'a. Daftanii osoo qabattanii daftanii bitattanii irra bareeda jechuudha. Keessumaaniyyuu birrii qabaatan taanaaniin erga bitachuun keessan hin oolle namni erga waan wayii baasuun hin oolle waan bareedaa waan gaarii bitachuu qaba. Sababa saniif jecha distii maajistikii kana bitachuu qabdanii. Isa biraa ammoo distiin maajistikii caalu distii baay'ee bareedaa ta'ellee hin jira jechuudha. Kana qofaa miti distiin biraallee jira jechuudha. Distiin hindii tokkollee hin jira. Distii baay'ee isin qabadhee dhufeera jechuudha. Isin ammoo kanneen keessaa kan jaallattanii sirrishuutu irraa gootanii na dubbisuu hin irraanfatinaa. Distiin kun distii baay'ee bareedaadha. Baay'ee tokko furdaadha. Yoo kana ilaaltan kidaanii fakkaataa keessi isaa xiqqaaf isin fakkaachuu danda'a. Garuuyyuu keessi isaa baay'ee guddaadha. Distii maajistikii caala jechuudha. Distiin kun distii baay'ee furdaa ta'ee fi baay'ee bareedaa ta'ee fi dafaatii bitadhaa isiniin jedha akka isin hin darbine. Inni biraa ammoo siinii shaayiiti. Siinii shaayii kun siinii warqaamaadha. Jookii kanaan illee walirratti maachii ta'a wantoota barbaadanii jechuudha. Distiin kun ifa manarraa ta'ati. Siiniin kun siinii baay'ee oriijinaalii ta'e inumayyuu kan haqanne jechuudha. Warqaamaan isii kun hin haqatu jechuudha. Akkasuma gatiin isiillee baay'ee tokko guddiidha. Maaliif hiqaan kunniin hiqaa biyya keessaatii miti. Hiqaa biyya biraa irraa galee jedhee isinitti himee jira. Sababa saniif jecha gatiin isaallee dabala jechuudha. Baay'ee oriijinaaliidha dammoo waan isin ajaa'ibu kakaawwan irraa adda jechuudha. Yeroo qophii garaagaraa qofallee ittiin fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isin ammoo barbaadan keessaa bitadha. Inni biraa ammoo distii kana distiin hindi isiniin jedhee ture. Distiin kun garaa keessaan hin dhoqqata. Firee takkattiisii irraa adda baasee jira. Firee takkattiisii illee kophatti irraa isin adda baasee isin mul'isa akkamii akka jirtu jechuudha. Distiin kun illee distii baay'ee bareeda. Distiin kun distii maajistikii hin ga'u jechuudha. Gatiillee wantuma kamiiniyyuu distii maajistikii hin ga'u. Garuu distii baay'ee bareedaati. Filannoo nama baay'eeti jechuudha. Keessan hin beeku namni baay'een distii kana baay'ee filata jechuudha. Garaa keessallee hin bal'atti akkaataan istaayilisiillee namatti tolti. Distii bareedduudha. Maajistikii hin geettu garuuyyuu isiilleen baay'ee bareedduudha jechuudha. Kinoo distii kana argitanii jirtanii koosaniidha argartanii kaasiyoodha. Distii koosanii jedha dhiifa manarraa ta'a kaasiyoodha. Distiin kaasiyoon kunillee distii baay'ee bareedaadha. Inni biraa ammoo kan kookisiiti jechuudha. Kookisii ta'ee daabboo saandushii hojjechuu barbaadanii jechuudha. Saandushiif ta'ee wanta qorre deebistanii fakkeenyaaf waan hojjettanii lafa keessan tokko deebitanii sirrii oo'isuudhaaf. Isa biraa ammoo wantoota akka keekii garaagaraadhaaf wantuma barbaadaniif iyyuu maashina tana bitadhaa isiniin jedha. Gatiin isiillee baay'ee ol kaa'aadha miti. Baay'ee bareedduudha. Elektirikiiti ta'e elektirikiiti jechuudha. Kurrmeesii diimtuu tana irraa ol qabdanii hin beektanii ijoolleen biyya alaa jirtan. Achuma keessa keessanii fidanii irra gad deebistanii fi xirsiillee ofumaatti kaasa jechuudha. Xirsiillee ofumaatti kaasa lixii qofa keessa galchitanii yoo itti gad qadaaddan wantoota akka qulaalii garaagaraallee achuma irratti qofa gad cabsitanii dhawoo barbaadan dhooftanii itti naqxanii yoo barbaadan achuma irra gad cabsitanii ofiitii diizaayinii ofii baasaa jechuudha. Baay'ee bareedduudha. Inni biraa ammoo distii distii piizaati. Distiin piizaa kun piizaa qofaa miti kan hojjetu argaa jirtanii onlaayinii garaagaraati argaa jirtanii wantoota daabboo garaagaraallee isatti hojjetame jechuudha. Piizaa ta'ee wantuma hundaayyuutti hojjetanii wantoota akka daabboollee hambaashaallee waanuma guututti hojjetanii bitadhaa isiniin jira. Isiilleen akka isin hin darbineef